Ar'agaru kan walii wajjiniin ilaallu macaafa Isaayaas walii wajjiniin ilaalla walumaa galasaa. Macaafni Isaayaas maal akka fakkaatu jechuudha. Structuring isaa maal akka fakkaatu ittaansine immoo mootii Ooziyaa jedhamu keessatti mul'achuu Waaqayyoo kan inni ta'e. Mootiin Ooziyaa kun nama attamiiti akka ta'e ilaalla. Mootota Israa'el keessaa nama yuunikiidha, nama addaati. Waaqayyo akka wajjiniin jiru macaafa qulqulluun dubbata. Harki Waaqayyo akka wajjiniin jiru, humni Waaqayyo akka wajjiniin jiru. Waggaa 52 Yerusaalemiin taa'ee biyya sana mo'ee attachmentii guddaa Waaqayyo wajjin qaba. Abbaan isaa Waaqayyo wajjin ture. Abbaa isaatu gaafa inni du'e, abbaan isaa gaafa inni du'e Ayhuudooti hundumtu yookaanis immoo Israa'el keessa kan jiran Yihuudaa bulcha inni. Garuu achi keessa kan jiranii mucaan isaa akka inni deebi'ee biyya Yihuudaa kana bulchu itti dacha'anii akka inni shuumamu yookaanis akka inni mootii biyya sanaa ta'u gaafatanii. Yeroo sana Ooziyaan nama waggaa 16 ture. Isa kanaaf Ooziyaan abbaa isaa irra wayya. Iyoomiyaas nama jedhamu abbaa isaa irra wayya Ooziyaan mootummaa isaatiin jechuudha. Waaqayyo Iyoomiyaasii wajjin ture jedhee garaa isaa guutuudhaan garuu Waaqayyo wajjin hin turre jedha. Wantooti jireenya isaa keessatti, deemsa isaa keessatti Waaqayyoon jiraachuudhaaf biyya sana bulchuu keessatti utuu deemuu wantoota inni Waaqayyoon ittiin gaddisiisee jira. Waaqayyo mana qulqullummaa isaatiif hojii isaatti siireessidha. Compromising godhu. Waan tokko dhiisuu danda'a Waaqayyo. Waan tokko dhiisuu danda'a. Garuu yaada isaa bara baraa namoota irratti qabu, biyya irratti qabuu fi Waaqayyo siireessidha. Baay'ee gara jabeessa jechuudha. Gara jabina Waaqayyo iddoo kana irratti argina jechuudha. Kanaaf macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 25 waa'ee abbaa Ooziyaa argitu. 26 ammoo macaafa seenaa baraa isa lammaffaa 26 ammoo waa'ee Ooziyaa argitu. 25 waa'ee abbaa, 26 ammoo waa'ee Ooziyaa argitu jechuudha. Ooziyaan irraa maal barraa isa jedhu laalla har'a walii wajjin. Wantooti gaariin nu irraa barru jira. Jireenya keenya keessatti applicable ta'ee Waaqayyo wajjin akka nu jiraannu. Yaada Waaqayyo keessa jiraachuun, ulfina Waaqayyo keessa jiraachuun, Waaqayyoon geggeeffamanii akka yaada isaatiitti jiraachuun akka du'aaf jireenyaati. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Yaada Waaqayyo keessa jiraachuun yaada Waaqayyootii ala jiraachuu. Akka fedha isaatiitti jiraachuu, fedha Waaqayyootii ala jiraachuun akka du'aaf jireenya, akka dukkanaaf ifaatti. Macaafa kana keessumatti yoo dubbifatan iddoo biraa dhiistan jechuudha. Waa'ee mootota kanaa, mootota macaafa qulqulluu keessa jiran seenaariyoo macaafa qulqulluu walumaa galatti gaafa ilaalaa deemtan moototi eessatti Waaqayyo harka isaanii akka qabe, eessatti feveree akka isaaniif godhe, Waaqayyo akkamittiin hojii isaaniif fuula duratti akka inni kaase, akkamittiin biyyoota keessatti humna isaaniitiif aangoo isaatiin Waaqayyo akka isaaniin promote akka isaaniin godhe gaafa argitanii harka Waaqayyo in the back of the screen argitu. Booddee harka Waaqayyo argitu, harka Waaqayyo tocha'u. Garuu visibly miti baay'ee mul'atu. Garuu gaafa ilaaltan harka Waaqayyo argitu jechuudha. Automatically harka Waaqayyo keessaa gaafa isaan bahaa deeman kufaatiin taane itti isaanii kufuu argitu. I don't know why si'a tokko dogoggoranii gaafa kufan du'i isaanii sumaan ta'a. Kun seenaariyoo fokkisaa jechuudha. Namni umurii isaa iddoo sadiitti ijoollummaadhaa geessa ta'a. Ijoollummaa homaa tokko hin beekne. Gaafa geessa taanu seenaa keenya ofii barreeffannaa, akka nuu ta'utti jiraannaa, maayindii keenyaan jiraannaa, yaada keenyaan jiraannaa, viizhinii mataa keenyaatiin jiraannaa, seenaa keenya ofiin barreeffanna wantoota baay'ee. Achirraa gaafa hafu immoo mana wafcoo beektu, mana wafcoo. Wafcoo baay'ee hin beekani, baay'een irratti hojjedhe waan ta'eef jechuudha. Mana wafcoo biyyaa beektu. Gaanii isa bishaan asii gaditti naqan jechuudha. Gaanii midhaan asii gaditti naqan jechuudha. Afaan isaa irratti hin bal'ata. Gaafa asii gad bu'aa deemtanoo dhiphachaa dhufa. Jireenyi namaa akkasi. Iddoo hundumaa yeroo nu geenyu jira. Waan hundumaan dandeenya yeroo nu jennu jira. Garuu jireenyi keenya asii gadi dhiphachaa dhufee faamilii keessattuu walitti ga'a.
iddoon nu ga'uu hin dandeenye, seenaa keenya iddoo qajeelfachuu hin dandeenye. Influensiin keenya gaafa hir'atu, dhageettiin namoota waa'ee keenya qaban gaafa hir'achaa deemu. Sagaleen keenya iyyee nama qaqqabsiisu yeroo dadhabu, miilli keenya deemee lafa garaa keenyaa ga'u yeroo dadhabu. Tጽዕኖ nu uumnu, influensiin nu uumnu xiqqaachaa deema. Yeroo sana keessatti nuti seenaa keenya barreessatu hin ta'in nama biraa generation hin taanetu immoo nama biraatu generation hin taanetu immoo seenaa keenya barreessa jechuudha. Mucaan namaa kan jiru biyya lafaatti akka jiraatutti jechuudha. Biyya lafaa temporaryidha beektu, garuu it's testing nu godha, nu qoraasa. As keessatti immoo ilaalamna fuula Waaqayyoo duratti. Haa ta'u iyyuu malee seenaa keenya dhumaa baay'ee eeggachuun nurra jiraata. Kanaaf seenaa isaanii dhumaa keessatti akkaataa gaarii ittiin barreeffamneef namoota kanaaf. Ooziyaas abbaasaas mootota hafes jireenya isaanii keessatti jechuudha. Kanaaf asirraa maal baranna immoo waan jedhu ilaalla har'a. Ooziyaan maal hojjete? Waan gaarii, waan tolaa maal hojjete Ooziyaanii? Mootii Ooziyaan waan gaarii maal hojjete? Tokko. Wanta inni gaarii hojjeteef contribution eenyu keedduu jira? Maaltu akkamittiin waan gaarii ta'eef wanta inni gaarii hojjete? Isa jedhu argina. Eessatti immoo miisii godhe? Eessatti immoo dogoggore? Dogoggorri isaa immoo eessaan naqe? Isa jedhu waan gabaabaa oduu wajjin ilaalla. Garuu isa dura macaafa kana isin agarsiisee darba. Inni Isaayaas boqonnaan 6 hanga 8 dubbisachuun keenya hin oolu. Garuu torban dhufu ilaalla, isa iddoo sadiitti ilaalle. Garuu konseptii walumaa galaa Ooziyaan raa'ii kana kan hin arge, Isaayaas raa'ii kana kan hin arge bara Ooziyaan mootii ta'ee mootummaa isaa irraa kufee waan ta'eef barri sun critical time yoo akkamii arge Waaqayyoon isa jedhu argina jechuudha. Kiyoosii akkamii keessatti, rakkina akkamii keessatti baay'ee nama gaarii ture, baay'ee hojii gaarii nama hojjetudha Ooziyaan. Isin agarsiisuu yaala macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo hundumaallee yoo ta'u dhaabate jechuudha. Isa kanaaf raajii kana kan raaje Isaayaas qofa miti, namoota adda addaatu itti dabala qaba jedhanii haasa'u. Garuu Isaayaas jechuun Jehovah saves jechuudha. Jehovah jechuun Waaqayyo jechuudha. Waaqayyo fayyisaadha, Waaqayyo oolchaadha, Waaqayyo fayyisaadha jechuudha hiiki maqaa isaati. Isa kanaaf Isaayaas kan barreesse, Isaayaas raajii beektota gurguddaa keessaa major prophet jedhanii waamu bara kana keessa. Minor prophet, major prophet jedhu. Major prophetii fi minor prophetii jedhanii beektoti macaafa qulqulluu kan isaan iddoo lamatti jiranii fi leensi macaafa isaan xaafanidha. Baloo hin gara biraan hin jiru tokko. Hundum isaanii Waaqayyo irraa dhaga'anii garuu kan adda godhu maanni baay'ina macaafa isaanii peejii isaa jechuudha. Leensi macaafa isaaniiti. Kanaaf xinnoo haasa'u, guddaa haasa'u, ergaa Waaqayyo raajii haasa'an hundumti isaanii. Garuu kan isaan major prophetidhaa fi minor prophetii kan isaan godhee peejii bal'ina isaaniif xinneessa argitaniittu minor prophetiin peejiin isaanii xinnoodha kanumarra dhaabatanidha jechuudha. Kanaaf inni immoo pirinsii jedhama. Beektoti macaafa qulqulluus namni kun nama baay'ee guddaa akka ta'e, maatiin isaayyuu maatii warra qabeessaa keessaa akka isaan dhufan, seekulaariin baay'ee kan inni exile yookaanis rukutamuu Israa'el baay'ee isaanuu manni barumsaa seekulaarii ta'aniyyuu achirraa koppii akka isaan godhatan. Wanti inni afaan isaatiin haasa'e wanti baay'een akka inni ta'e. Yesuus Kiristoosiin fudhadhaa fakkeenyaaf Isaayaas boqonnaa 9 mucaan durbaan deessii akka baluun hin jetti 59 akkaataa inni itti du'e wantooti prophesize kan inni godhe kan inni ittiin raaje baay'een isaa macaafa kakuu moofaa keessatti referensii ammasaa kan qabu hin jiru. Kakuu moofaa keessaa fuudhamee kakuu haaraatti referensii akka macaafa Isaayaas kan ta'e hin jiru jechuudha. Isa kanaaf nama baay'ee profeetii yookaanis immoo prinsi nama cimaa akka ta'e mootii raajotaatti akka ta'e itti fudhatu jechuudha namooti baay'een. Na dhibee anillee dubbisa kana keessan argee ijoollee lama qabaa. Ijoolleen lamaan isaanii akka jedhi moggaase Waaqayyo kan isa moggaase nama kofalchiisaa. Isaayaas boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraa manaa isaarraa kan inni godhate jechuudha. Isaayaas boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraa dafii booji'i ariifadhu immoo saamiidha. Maqaa mucaa isaatii tokko jechuudha. Dafii booji'i ariifadhu saamiidha inni tokko. Inni lammataa immoo dubbisuun isaallee na rakkiseera. Macaafa Amaariffaa fi Ingiliffaarraas sheherii yaashaa bu'i 7 irraa argattu isa kanammoo. Sheherii yaashaa bu'i mucaa kee nama akka jedhamu wajjin lafa akkasii dhaqee haasaa jechuudha. Macaafa kana lamaan tokko Isaayaas boqonnaa 8 tokko Isaayaas boqonnaa 8 lakkoofsa 3 7 irraa argattu jechuudha. Ijoolleen isaan lamaan akka isaan ta'an jechuudha. Isaayaas iddoo lamatti macaafa isaa iddoo lamatti ramaa. Macaafi Isaayaas iddoo lamatti ramaa.
walumaa galatti jechuudha iddoo lamatti ramaa boqonnaa tokko ka'ee haga boqonnaa 39tti judgmentiidha. Eekkamsa Waaqayyoo dabarfamanii kennamu sabni Israa'el Waaqayyoo irraa galagalu Waaqayyoon gaddisiisu waaqotii ollaa isaanii jiranitti faqoqqadhanii galagalu oolmaa Waaqayyoo irraanfachuu guyyaa waaqeffachaa oolanii galgala boroo isaaniitti ollaa isaanii waaqota waaqeffatamanii wajjin waaqessu tootaalii Waaqayyoof trustii ta'uu dadhabu Waaqayyoo irratti hirkachuu dadhabu. Egalee Waaqayyoon wanta baay'ee Waaqayyo compromising godha wantoota baay'ee jechuudha dhiifama cubbuu nuu godha garuu Waaqayyo Waaqa kee malee Waaqa gara biraa waaqessuun inni jedhu sireesina maqaa Waaqayyo jechuudha maqaa isaa eeggata. Kanaaf wanta akka Waaqayyoon caalchisatanii Waaqa gara biraa Waaqa isaa jiraataa isa kana dhiisanii Waaqa gara biraadhaan waan sagadanii fi aarii Waaqayyoo isa kana. Kanaaf macaafa Isaayyaas iddoo hedduu keessatti gaafa argitan eenyuun wal qixxeessitu jedha. Yaadattu miti eenyuun wal qixxeessitu fakkeenyaaf Isaayyaas 46:3-4 eenyuun wal qixxeessitu garaa haadha keetii keessatti si beekaa dargaggeessa gaafa taate natu si beekaa gaafa rifeensa lama biqilchite natu si beekaa anatu si uume anatu foormi si godhe anatu si jiraachisa eenyu wajjin wal bira na qabda jedha macaafa qulqulluu keenya keessaa hiiwuj iddoo baay'ee jechuudha macaafa qulqulluu keenya keessaa ani lafa biyya lafaa kana keessa harka kootiin kan hin safaree fuudhu lagoota biyyoo guubootti naqeen safara gaarota harka kootiin hin safara eenyuun na qixxeessitu ana jedhee humna isaa hagam akka inni ga'u jiraachuun isaa barabaraan akka ta'e maal akka fakkaatu kan hin duune kan hin dulloomne barabaraan alfaa omeegaa kan ta'e firdiitti qajeelaa kan ta'e kan akka isaatii akka hin jirre Waaqa hundumtu akka isaan darban inni garuu barabaraan jiraata akka ta'e. Kanaaf anarraan galagalinaa jedhee gaafa inni isaanitti taasoo argina jechuudha. Kun kanaaf chaaptariin tokko restoration xinnoo qabaa qalbii jijjiirratanii akka isaan fayyan iddoon kakuu tokko jira garuu walumaan gala boqonnaa tokko ga'ee hanga 39tti kan jiru raawwatee judgmentiidha jechuudha. Eekkamsa Waaqayyoo gadda Waaqayyoo Israa'el irratti qabu. Isaan Naabukodonosoriidhaan guuraman ta'ee Sasa waggaa 70 fudhatamanii iddoo sana keessatti akka garbaatti gurguraman ta'e whatever sun hundumtu achi keessatti caafamee jira jechuudha. Utuu isaan hin deemin Waaqayyo dabarsee akka isaanitti kennu isaanitti isatti dubbate jechuudha. Kanaaf pre-exile jedhama. Utuu Naabukodonosori saba kana fuudhee hin geessin Baabiloonitti biyya isaatti utuu hin geessin Isaayyaas akka isaan dabarfamanii kennaman haasa'e. Kanaaf inni mirkoo kaanis immoo fudhatamuu mirkoo duraa kan inni barreessa jedhamee kan inni beekamu jechuudha. 40 ka'ee haga dhumaatti haga dhumaasaatti immoo kan caafamee jiru restoration jechuudha. Bakka abdiin jira Waaqayyo nama irraanfatu Waaqayyo nama gatu Waaqayyo maqaa isaatii warra waammate gatu Waaqayyo irraanfatu akka yakka isaatiitti saba isaatti hin faradu ol qaba cubbuu isaanii irraa fuudha hin jajjabeessa ulfinni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Ameen jedha maal Waaqa kana koo erga keessa rukutaa gooftaa kana galateeffadhaa. So God Waaqa dinqiidha. Akka namaatti hin faradu akka namaatti nama irratti hin tuulu dhiisa araara godha jedha. Araara godha restore godha warra rukutaman warra boojuu keessa jiran warra irraanfataman Waaqayyo deebisee walitti isaan qaba. Saba koo jedhee deebisee isaan waama maqaa isaatiin hin waamamu. Isaan saba koo hin ta'u ani Waaqa isaanii nan ta'a. Isaan hooloo koo tokko hin ta'u ani tiksee isaanii nan ta'a jedhee gaafa Waaqayyo deebisee restorationii isaan godha. Restore gaafa isaan godha isaaniin deebisee hoppii haaraa gaafa isaaniif kennu. Abdii haaraa deebifamuu haaraa fiucharii haaraa gaafa isaanii kennu argina jechuudha. Kanaaf iddoo lamatti hirama jechuudha. Macaafni kun jechuudha 46 kana haasa'a. Sabni Israa'elii kufaatii isaanii jabina isaanii iddoo adda addaatti kufuu isaanii xalaatumti isaanii immoo civil war akka ta'e walii isaanii irratti akka isaan ka'an jechuudha. Yaadattu Biniyaamii fi Yihuudaan lama ta'anii mootummaa tokko bitanii jiru warri gara biraan immoo kurnan isaanii immoo mootummaa gara biraa bitanii jiru jechuudha. Gaafatti ka'anii wal waraanu jechuudha. Akkuma waraana Itoophiyaa keessa jiru jechuudha. Qaxaqaxanii wal fixu bakka civil warriidha bakka. Okaanis waraansa walii jechuudha. Obboleessa waraana garaa kutannoodhaan hamma cikkaaneedhaan wal waraanu jechuudha. Kanaaf alaa diina qabu waliin isaanii diina qabu walii isaaniittis immoo diina. Kanaan barri isaanii baay'ee walii wajjiniin deeme. Kanaaf warri kaabaa moototii kurnan warri kaabaa Samaariyaa jedhama iddoon isaanii warri kibbaa immoo kan isaanii immoo Yihuudaan immoo Yerusaalem jechuudha. Mootummaan magaalaan guddattiin kan isaanii jechuudha. Isaayyaasii mootummaan inni keessatti hojjete baay'een mootota 3 keessatti hojjete. Ooziyaa keessatti mootii ture.
bara Ooziyaan mootii ture, inni raajii ture. Bara Yohaatam jechuun mucaa Geediyoon jechuudha. Geediyoon isa dhokatee daake yaadattu mucaa Geediyoon jechuudha. Gaafa sanas mootota salammattaarraa argatu yoo dhiises rakkoon qabu. Yohaataamis bara Yohaatam jechuun mootii Israa'el yeroo sana ilma Geediyoon kan tures achirrattis inni raajii dubbata ture. Ahaazin yaadattu baay'ee keessan. Ahaaz mootii gaariidha moo hamaadha? Ahaaz saba Israa'el keessatti mootii hamaa moo mootii gaariidha? Ahaaz mootii hamaa, evil, baay'ee beekamaa, baay'ee haadha manaa isaatii wajjin waan hin taane Waaqayyo irratti kan godhu. Amma toopikiin koo kana miti waan ta'eef garuu mootota kana sadan keessatti raajii ta'ee ture. Waggaa dheeraa nama raajii dubbachuudhaaf nama taa'ee jechuudha. Walumaa galatti kana fakkaata Isaayyaas. Yoon asirra turuu baadhee pointii koo gara biraa yoon deeme gaariidha.